Biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee raawwii hojii waggoottan 5 darbanii seektaroota sadarkaan jiran waliin qorataa jira. Waltajjii gamaa raawwii hojii kanarratti haasawaa kan taasisan hoogganaan biirichaa Dr. Zalaalam Mulaatu biiroon isaanii keessoo isaa cimsaa, fooyyessaa akkasumas qooda fudhattoota barnootaa hirmaachisuun hojii hojjeteen qabxiin barataa karaa olaanaa ta'een fooyya'eera jedhan. ባለፉት 5 ዓመታት በነበረው አፈጻጸም waggoottan 5 darban biiroon keenya keessoo isaatii of fooyyessaa, of sirreessaa, qabxii barataa karaa olaanaa ta'een guddisuun naamusni barataa akka fooyya'u taasisuun akkasumas hooggansi seektara barnootaa sadarkaan jiru dammaqinaa fi karaa guutuu ta'een qooda fudhattoota hirmaachisuun hojii hojjetameen bu'aa olaanaa galmeessuu dandeenyeera. Haaluma kanaan qabxiin barattootaa kutaa 6ffaa, 8ffaa fi 12ffaa baay'ee fooyya'uun kutannoo fi tattaaffii hooggansi barnootaa sadarkaan jiru qooda fudhattoota waliin hojjeteen kan galmaa'edha. Hooggansi barnootaa sadarkaan jiru ga'umsa isaa yeroodhaa gara yerootti fooyyessaa, har'aaf osoo hin taane boruuf yaadee hojjechuu qabaa jedhanii dhaloota boruu biyya dhaaluu horachuuf qooda fudhattoonni hundi ga'ee isaanii bahuu qabus jedhan Dr. Zalaalam. ዛሬን ሳይሆን ነገን የሚያስብ ጀምሮ የሚፈጽም hooggansi har'a qofaaf osoo hin taane boruuf kan yaadu jalqabee kan xumuru hojii hojjechuuf yaadee karooraan xumuree kan jalqabu qaxalee ta'uu qaba. Yeroodhaa gara yeroottis ga'umsa isaa fooyyeffachaa deemuu danda'uu qaba. Kenniinsa barnootaa keessattis galteewwan hin guutamne yoo ta'es ariitiin guutuun hojii isaa kan mootu ta'uu qaba. Kanaaf hooggansi qooda fudhattoota karaa guutuu ta'een hirmaachisuun bu'aa irratti xiyyeeffatee hojjechuutu irra jiraata. Dhaloota bor biyya dhaalu horachuuf ga'een kan hooggansa barnootaa qofa miti. Qooda fudhattoonni hundi ga'ee isaanii sirnaan bahuu qabu. Hojiin gama qulqullina barnootaa fooyyessuuf hojjetame qabatamaan bu'aan isaa qabxii barataa irratti mul'achuu jalqabeera kan jedhan ammoo hoogganaa itti aanaa biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee obbo Tasfaayee Barraati. Qulqullina barnootaa eegsisuu irratti hojiiwwan babal'aan hojjetamaa turanii jiru. Qabxiin barattootaa keessattuu akka magaalaatti kutaa 6ffaa fi kutaa 8ffaa irratti akkasumas kutaa 12ffaa irratti akka biyyoolessaatti dhufaa jiru. Hojiiwwan jijjiirama bal'inaan dhufe keessaa isaan tokkodha. Isa qofaa miti keessattuu nyaata barattootaa irratti hojiin hojjetamaa ture. Akkasumas akka magaalaatti manneen barnootaa iddoo tasgabbaa'aa ta'etu barattoonni keessattuu iddoo mana barnootaa iddoo itti baratan qofa osoo hin taane iddoo akka qe'ee lammaffaa isaaniitti akka ilaallatan godhame kun hojii bal'aawwan keessattuu waggoottan bara 5 darban keessatti hojjetamanidha. Itti gaafatamtuu waajjira barnootaa kutaa magaalaa Lammii Kuraa aadde Lalistuu Tasfaayee fi dura bu'aan mana barumsaa sadarkaa 1ffaa fi giddugaleessaa Hoomeellaa obbo Mulataa Faayisaa raawwii hojii waggoottan 5 darbaniitiin hojiin murteessaan hojjetamee bu'aan itti galmaa'e soorata barataa irratti hojjechuu fi tarsiimoo barnoota herreegaa fi afaan Ingilizii irratti hojiin hojjetame bu'aa buuseera jedhan. Sadarkaan isaa fooyya'ee bakka isaa simannaa goote hawwataa yoo goote barsiisan achitti barsiisu sun barataan achitti baratu sun jaalatee haala itti qo'aturree haala itti barsiisurree baay'ee itti cimee akka godhu goosiseera. Ijoolleen keenya akka hin kufne akka hin harcaane kan godhu ijoolleedhaaf nyaata mana barumsaatti yeroo 2 akka isaan sooratan gochuudha. Qulqullina barnootaa waliin wal qabatee tarsiimoo karoora adda addaa bocuudhaan keessattuu barnoota Ingiliffaa fi herreegaa irratti xiyyeeffatanii hojjechuu isaaniitii fi fooyya'insis argamuu isaa kaasaniiru isaan wal qabatee jechuudha. Inni bira qulqullina barnootaatiin wal qabatee nyaanni barattootallee isa sanirratti gahee qabaachuu isaallee immoo akeeka kaa'aniiru jechuudha.